يلا تكفى أما سينسينتن التولو مغلا مجافني إسن كل رجتني اتي أمنتني في أمنتين سن حرفتني يلا ديمتن أكا سمي في لفاء الدم فقادا كريستان ما مجافة كل رجل اتي أمنو قستي كان رتول بيها سوندن دو كريستانا تأي قستي كان الرتي أتشي أول بيه مجافة هم مرمين انجرو برسيسا يسوس كريستوس مرمين انجرو كريستانو مان برسيسا يسوس برسيسا فرطو انجرو انتي تي أرثوذكسي تي أمنت فيد يورو كريستانو مان وام مجافني تنجر أغال أجري أكا مجافني جروتي فرطي ديمو أزدله انجرو mee yoo dhuguma macaafni kun qajeelfama kiyyadha waanan isa jala deemudha jettanii ka amantan yoo taatan ergadhaati yoo amantaa keessanirraa hin saalfattan tahe macaafa keessanitti hin saalfattan yoo tahe ergadhaati mee amanaa Yesus Kiristoos barsiisa isaa keessatti ofii isaatii dubbatee maal jedha Wangela Yohannis boqonnaa 5:30 irratti Yesuus tu jedha ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe inni karaa se'aan daachilaa darga aychaalinyiim ani ofirraa fuudhee waan tokko humna kootiin gochuu hin danda'u jedhe Yesuus tu jedha ani humna kootiin waan tokko gochuu hin danda'u akkan dhagahetti nan farada firdii ani faradus qajeelaadha ani yaada koo duukaa hin bu'u yaada sana ergee duukaan bu'a malee jedhe amaloota waaqa tokkichaa keessaa waaqni tokkichi wallahu ala kulli shay'in qadiir isa waa hunda danda'u isa waa hunda beeku wanti inni dadhabe tokko hin jirre amaloota rabbi tokkichaa keessaa isa tokko macaafni inni maal jedha waaqayyo alshaadaayidha hunda danda'aadha jedha Iyesuus Kiristoos immoo afaan isaatiin wangeela Yohannis boqonnaa 5:30 irratti ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe waaqayyo waa hunda gochuu hin danda'a sigalee kanaaf mee kiristaanni marii barbaadan ergadhaatii waan macaafni keessan jedhu kana hubadhaa xiiqi አቤት nagaadha akkam ኡስታዝ ዮሐንስ 20 17ንም ጨምርላቸው ችግር የለም ኢንሻአላህ እሺ ጀዛከላህ ኸይር አየ ጢቂ አቤት ጅርታጣ nagaadha kiristaanadha ቤንጤዳ okay kiristaana keessa peenteedhaati peenteen maalidha peenteen maalidha ቤንጤኒ duuka buutuu Kiristoos okay duuka buutuu Kiristoos peenteen amantaadha moo maalidhaan siin jedhe walumaa gala hiika pheentee jedhutu duuka buutuu Kiristoos jechuudha ቤንጤ jechuun jechuun hiika isaa booda naa eebbifannaa gootaati maalidha sila pheenteedhaan gaafa ofiin jettu maalidha pheenteen maal ta'e jennaan ati pheenxee taate fakkeenya pheenteen amantaadha moo pheenteen paartii wayiiti moo maal ta'e naan pheenteedha ofiin jette ቤንጤን amantaadha yookaan karaa biraatiin karaa biraatiin protestaantii jedhamna jechaadha maqaa lama qabdu maqaa lama osoo hin taane haala itti fayyadama namitti nama waamu hayye ati pheenteedha moo protestaantiidha moo lamaan isaati yaa'u maqaan tokko maqaan keessanillee yaa'u musliima jira alqaayidaa jira inni akkasuma miidha waluma keessa wanti alqaayidaan maalidha alqaayidaan maalidha ani amantaa keessi gaafadhee jennaan maalidha jennaan
pheenxeedha naan jetteemi. Amantaan kiyya kiristaana. Kiristaana keessaa ortodoksii osoo hin taane pheenxeedha. Pheenxeedha. Ee, Pheenxee jechuun amantaadha sila. amantaadha. Okay, gabos. Pheenxeen amantaadha ka jedhe Waaqayyootu amantaadha jedhe moo Yesuustu amantaadha jedhe moo macaafa qulqulluutu pheenxeen amantaadha jedhe moo sumatu yaada kee irraa fuudhee jedhe? Maraan yaada kiyya irraa maal fuudhee jedhare? Hayyee macaafa irratti pheenxeen amantaadha ka jedhu barraa'ee jira. Anillee arguu dhabuu jiraachuu danda'alleedha. Waan hin beeknetti amantee ati waan hin beekne taate Lakki lakki. beektaare. Nan beeka. Hayyee pheenxeen amantaadha ka jedhu macaafa keessa jira. Pheenxeen amantaadha ka jedhu macaafa keessa jiraachuu danda'a. Ani garuu dubbiseen argine. Danda'a miti ka amantaa shakkiidhaan itti amantamu ati waan hubatteetti amanta. Lakki ka. Innaa tama quraana keessa mara dubbistee fixxeerta. Mara dubbisteerta Akka quraana. ajaa'ibaatti dubbisuu duwwaa miti hafazeen jira sammuu keessatti alhamdulillah. Ayyee bareeda. Ishee anillee gaafii takka si gaafadha. Mee akkuma ati mana gaafatte kana. Kana naa deebisi ka rakkoon hin jiru absii qaale kiyya. Hin gaafatta eessa iyyuu hin nattu. Biroo bakka kana beekuu hin dandeenyeen. Kanaafuu pheenxeen amantaadha jechuu ati jalbee barmaatilee waamama mandara keessatti haasa'amu dhageesse malee macaafarraan argine. Macaafa irratti bakka pheenxee jedhu hin beekun ture. Eeshi Kiristaana bakka jedhu nan beeka. hayyee ortodoksii maaliif hin taane maaliif pheenxee taateeti? Ortodoksiinis kiristaana miti? Ortodoksii karaa sirrii waan hin taaneef ka. Mee Karaa sirrii ortodoksiin miti. sirrii miti. Ortodoksiin sirrii akka hin taane ragaa maalii qabda? Ortodoksiin sirrii miti pheenxeen sirriidha ka jedhu ragaa maalii qabda? Ragaa nan qaba. Hayyee. Ortodoksii bichaa osoo hin taane inni Kiristoosin alatti ka biraatti amane hundumtu sirrii akka hin taane nan qaba. Maali warra ortodoksii kiristoositti namananu? Kiristoositti in amanu osoo hin taane maddii itti qabatu. Hayyee orto ahadu amlaa kan jedhu isaan immoo isaan miti. Isaani. Hayyee itti amanammoo namanne ree? Harkasii miti. Amma wangeela irree hin barsiisne irree barsiisallee miti. Hin barannesi. Ay baradheera haga barachuu baradheera Hayyee hin barsiisne waan baratteerraa pheenxeetu ati beekuu pheenxeetu sirriidha jettee ortodoksii dhiiste miti. Fakkeenyaaf pheenxeen kitaaba meeqatti amanti? Masaaf Qudduusii kitaaba kutaa meeqa of keessaa qabutti amanti? 81. Pheenxee immoo? Pheenxeen 66. Ortodoksiinoo? 81.
81 garaagarummaa kitaaba meeqa gidduu keessan jira? 15 15 mul'ata Yohaannis boqonna 22 irraa yoo dhatte dubbiste namni sagalee waaqayyootti waan tokko dabale jedha waaqayyo dha'icha isaa itti dabalaa jedha namni sagalee waaqayyoo irraa waan tokko hir'isee waaqayyo muka jireenyaa isaa jalaa hir'isaa jedha. Sigalee mee macaafa 15 sintu kan warra ortodoksii irraa hir'ise moo macaafa 15 warra ortodoksiitti itti dabale? warra ortodoksiitti itti dabale. Ragaa fidi. Saniif miti kan amantii saniif miti kan amantii isaanii sirrii miti. Isaan itti dabaluu isaanii ragaa fidi. Yalla. Itti dabaluu isaanii ragaa fidi. Ragaa. Warra ortodoksiitu macaafa 15 itti dabale ka jedhu ragaa nuuf fidi dafi. Diki. Era maikin kabatin bani maiki ke. Si bani maiki ke waan biraa si gaafadha bakka marii biraatti seenna rakkoon hin jiru. Ajara rabbii kiyya. Diki. Maal Tiki, maal ortodoksii dhiise kottu waa'ee Yesuus mari'anna. Ay beente. Ayyee. Tiki, maaliin maayikii cufatte? Ayyee. Ay barbaadachaa hin jira. Ragaa sammaa moo? Argatteere? Ay ammatti argachuu hin dandeenye malee hin jira jiraachuu hin jira lafa isaa hin beeku. Tokko. Iyyasuus Kiristoositti naman taati. Nan amanna. Hayyee Iyyasuus Kiristoos akka barattoonni isaa itti amanantu sirriidha moo akka kiristaanonni amma itti amantantu sirriidha? Barattoonni? Akka barattoonni Iyyasuus warri inni filate itti amanaa turantu sirriidha moo akka kiristaanonni amma itti amanaa jirantu sirriidha? Bartoonni isaa inni durii akkamitti amane inni ammaa kiristaanni inni ammaa akkamitti amane? Hayyee ati maal jettee amanta amma Yesuusitti? Yesuus karaadha jireenya jedhee tan itti amane. Karaa maaliiti? Na fayyisa. Karaa jireenyaati. Karaa jechuun karaa isa geessudha. Karaa jannata geessu. Okay. Hayyee karaa jannata geessudha miti? Karaan jannata geessu jechuun maal isarra deemtee jannata dhattaa? Yesuusitti amantee dhatta. Maal ta'uu isaatti amantee dhatta? Fayyisuu isaa akka inni jannata na geessu itti amanee tan naqaka. Iyyasuusiin jannata jechuun karaa ittiin jannata dhaquudha itti miti? Karaan Iyyasuus jannata nageessaa innati jettee itti amantu suni Iyyasuusirra deemtamoo maal taatee karaa isaatiin jannata seentaan jedhe? Iyyasuus karaadha irsarra deemta moo maali? Ilaa obboleessoo maal sitti fakkaate? Karaa sababa addaamiif miti hundi keenya kan jannataa gabbaane. No, waa'ee sababaa si gaafachaa hin jiru. Waa'ee sababaa si gaafachaa hin jiru. Karaadha jedheen itti amanatte miti? Sitti himaa qoy ka achuma. La. Karaadha jedheen itti amanatte miti? Karaa jechuun kun maal jechuudha? Iyyasuus karaadha jechuun Iyyasuus maal ta'uu isaatti karaadha mee fakkeenyaaf? Akkamitti karaa sii ta'a? Karaan tokko fakkeenyaaf
karaan tokko biyyatti dhalatte irraa Finfinnee si geessa yoo jedhame karaa sanarra maal taatee deemte fakkeenyaaf Adaamaadhaa kaatee Finfinnee dhufte karaa wayirra yoo inni karaa wayirra karaa sanarra maal taatee dhufteeti irra deemtee dhuftee Finfinnee geesse jechuudha. Iyyesuus immoo karaa jannataati yeroo jettu maal jechuu barbaaddeetti mee ibsimee kana. Karaa jannataati yoon jedhu namni Iyyesuus karaadha namni isatti namanne kamiyyuu jannata dhufuu hin danda'u jedha. Please naa taate amma naa dhaabbadhu qabxii kanarra. Iyyesuusitti maal jetti amanuudha? Iyyesuus karaa jannataatii jette karaa jannataa jedhamuunsaa namni Iyyesuusitti hin amanne jannata hin argatu jechuudha jetteemi. Namni maal jedhu waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu sadan tokkummaatu jira. Qooyaan isa sin gaafanne biroo. Ittaan dhufaa bari ittaan dhufaa jira. Ittiin naqiniiti qooyi kawwaa'ee makaraa kanarraan deemnu. Karaan kun namni Iyyesuusitti hin amanne jannatan seenuu jette miti ati amma? Iyyesuusitti maal jettee amanuutu jannata si geessa akka macaafni jedhutti. Iyyesuus jireenya karaa dhugaatti na fide karaa waaqa mootummaa waaqa na fide jetteetti amanta ka na fayyisa. Karaa ta'uusaa irratti walii galle Iyyesuus itti amanuutu gara waaqayyootti nama geessa yookaan gara jireenyaatti nama geessa jedhe Yohaannis 14:6 irratti ani karaadhaan dhugaadhaan jireenya eenyullee ana malee gara abbaatti garuu hin danda'u jedhe. Si galee? Kanaafuu abbaa bira dhaquudhaaf abbaan sun eenyudha? Waaqayyoodha miti? Tokko san. Waaqayyo sana bira gahuudhaaf karaan eenyudha? Yesuusidha. Yesuustu karaadha jedhama. Karaa akkamittiin ta'e maal jettee yoo itti amante abbaatti geessa Yesuusitti? Yesuusin maal jettee yoo amantedha? Maal jettee yoo amante? Egaa mee wangeela Yohaannis 13:3 nana mana waaqayyo maal jettee itti amanta? Ana Yesuusitti nana mana. Si galee? Maal jedheen itti amanaanii inni ergamaa Rabbii ta'uu isaa waaqni tokkichi saba Israa'eliif isa erguu isaa inni nama ta'uu isaa ergamee dhufuu isaa saba Israa'eliin barsiisaa turuu isaa nana nama naman. Si galee? Ati immoo maal jettee itti amantaan siin jedhu? Iyyesuus ergamaa illee miti ilma waaqayyoo ta'een itti amana. Moo ergamaadhaa jedha macaafni immoo sirriidha moo kijibaree? Ergamaadha? Sababa addaa uummanni cubbuudhaan kufee jannata keessa kan gaafamu. Wayi qasitti laa maal isitti keebicha maa wanti jettan? Macaafni waan inni jedhe dhugaa moo soba? Dhugaadha tokkichi iyyuu soba miti. Kanaafuu macaafni Yesuusiin ergamaadha jedha. Hin fudhatta moo hin fudhattu? Qooyi abbeesiif hin galle bakka si. Barnaa si gaafachaan jira barna. Macaafni ergamaadha jedha Yesuusiin. Dubbii keebicha maa wanti jettare ati sababa akkaataa itti jedhe jira bakka itti jedhe jira. Bakka itti akkaataa itti jedhe jira waan irratti jedhe jira. Isin amma bari diima ergamaadha jedha. Dhugaa moo soba kun? Iyyesuus ergamaadha kan jedhu Iyyesuus ergamaadha kan jedhu eessatti jedha beektaa? Sababa addaam namni cubbuudhaan badee jannata keessaa kan gabbaafameef Iyyesuus immoo Waaqayyo abbaan immoo ilma isaa Iyyesuus Kiristoos biyya lafaa irratti ergee karaa isaa immoo akka jannatatti ol deebinuuf Iyyesuus nu ergee jechaadha. Ergamaadha moo ergamaa miti ree? Ergamaa miti. Macaafni ergamaadha ittiin jedha maal taati? Akka jannatatti ol deebinuuf ergame kaa. Maali abbe bakka siif hin galu si.
Lakki naa gala biroo koo maa sitti agarsiisuu sii banee qo'ime. Macaafatti nama hin miti ati. Nana mana Egaa hin amanta ta'ennaani kun ammoo asii ilaalla. Mee jedhime kana dubbisi ofuma keetii. dubbisime. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa 1. Kanaafis yaa obboloota Waaqayyoof qulqullooftanii waamicha isa Waaqa irraa keessaa hirmaattanii waamicha isa Waaqa irra keessaa hirmaattanii Yesuusiin ergamaa fi argaa jirtaa? Ayyee jedhi xumure. Yesuusiin ergamaa fi hangafa lubootaa isa amantii keenyaan beeksifnu yaadadhaa jedhe. Yesuusiin maal jedhe? Ergamaa fi hangafa lubootaa ittiin jedhe. Macaafni kun dhugaa dubbate moo sobe? Dhugaa dubbate. Kanaafuu Yesuus ergamaadha ka. Akka nuti jannatatti ol deebinuuf nu ergame malee ergamaa akka Nabii Muhammadii miti. Akka fedheef haa ta'u Yesuus ergamaadha moo ergamaa miti? Ergamaa miti abbee. Macaafni amma ergamaadha jedhu dubbisteen kaati. Macaafa mormaa jirta moo anaan mormaa jirta? Akka maal ta'uuf jedhe macaafni amma. Akka fedheefuu haa ta'u ergamoonni kam gaafa ergaman nama ibiddarraa si'oolirraa baasanii akka isaan karaa jannataa barsiisaniif jireenya bara baraa argataniif erga Waaqayyo ergamoota kamiin iyyuu. Macaafni ati itti amantu ammaa immoo Yesuusin ergamaa jedhe. Si galee? Ati anaan mormaa jirta moo macaafa keetiin mormaa jirta? Ayyee mee dhiisime kana biraa dabarruuti gaafii keetitti ifanaaf hin taane. Maaliif dhiisna? Waan macaafni jedhe kana sirriitti? Wanni macaafni jedhe sirriidha jedhi ka. Haaya sirriidha ta'ennaan Yesuus ergamaadha ka. Yesuusi. Eeshi qoy ammas gaafii tokko si haa gaafadhu xiiqi maqaan kee eenyudha inni sirriin? Maqaan koo inni sirriin Daani'eeli. Daani'el. Ayyee. Daani. Amantii kee moo amantii barattootaa warra Yesuusiin faana tureetu irra sirriidha? Bartoota jedhi ka. Barattoota isaa jechuudha warra isaa wajjin turan warra 12 inni fo'ate warra Waaqayyo biyya lafaa kana keessaa filee isaaf kenne amantii isaaniitu irra jabaadha moo amantii kee jabaadha? Akka kiyyaatti amantii kiyya jabaadha. Kan ofii kiyyaatan beeka malee namaan beeku. Akkaataa isaan itti amanaa turan sirriidha moo sirrii miti Yesuusitti? Sirriidha ka. Elaa dhaggeeffadhu galaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irraa kaatee yoo dubbiste maal jedhaa? Biyya lafaa keessaa warra ati anaaf laattetti maqaa kee beeksiseeraa jedha Yesuustu jedhaa jira. Sitti mul'ataa? Ayyee. Isaan kan kee turani. Ati immoo anaaf isaan laatte barattootaan jedhaa jira. Ati immoo isaan anaaf laatte. Isaanis dubbii kee eeganiiru jedheen. Yesuustu Waaqayyoon jedha. Isaanis dubbii kee maal godhaniiru jedhe? Eeganiiru jedhe. Eewa. Dubbii isaa eeganiiru barattoonni. Ammas wanti ati naaf laatte hundinuu si biraa ta'uu hubataniiru jedhe. Sitti mul'ataa jira miti? Barattoota warra filatamtoota sanatti akkas jedha. Barattoota sanaaf dhugaa ba'aa jira Yesuustu. Dubbii ati naaf kennite hundumaa ani immoo isaaniif kenneera. Isaanis fudhatanii dubbii Waaqayyo Yesuusiif kenne guutuu isaa fudhataniiru barattoonni sun. Ani si biraa akkan dhufe dhuguma hubatan. Maal jedhanii immoo itti amanan? Akka ati na ergites amananii. Argaa jirtaa?
Ayyee. Akka inni maal ta'e amanan? Jedhi kaati. Dubbisi ka. Akka inni maal ta'e amanan kunoo. Akka Yesuus maal ta'e amanan? Akka Yesuus gooftaa ta'e. Akka ati na ergitees amananii jedhamee dubbisi macaafan dabsiini. Dhuguma. Haa? Dhuguma hubataa akka itti. Maal taate macaafaan maaliif lolta namicho? Ara macaafan hin lollu. Dubbii Waaqayyoo maaf dabsitamee maal jedha? Akka ati maal na goote amanan jedha. Akka ati na ergite amananii jiru jedha. Akka Waaqayyo Yesuusiin erge amanan miti barattoonni. Ayyee. Hayyee Waaqayyo Yesuusiin ergeera jettee amantaa re'ati. Yaa? Waaqayyo Yesuusiin ergeera jettee amantaa akka barattoonni amanan sanatti. Waaqayyo Yesuus in erge jettee hin amantaan jedhe akka barattoonni itti amananitti. Waaqayyo akka Yesuus in erge nan amana garuu Yesuus immoo ergama akka Nabii Muhammad akka hin taane hin amanu. Akka fedhe haa ta'uuti akka eenyu siin jedhaan jiru an. Yesuus ergamaadha jedha macaafni kee. Yesuus akka Waaqni tokkicha isa erge amanaa turan barattoonni isaa. Yesuus ofii isaati akka ergamee dhufe ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Akkan dhagahetti nan farada. Firdii ani faradu qajeelaadha. Ani yaada koo duukaan bu'u yaada sana ergee duukaan bu'a malee jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti dubbata. Yaada kootiin hin deemu yaada sana ergeetiin nan deema malee jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:24 irratti immoo maal jedha? Dubbii ani dubbadhu kun hundinuu kan koomiti kan abbicha sana ergeetii jedhe. Ergamaa ta'uu isaati kan inni dubbatu. Sigalee kanaafuu ati Yesuus ergamaa Waaqayyoo ta'uu Waaqayyo isa ergeera jettee ni amantaa akka barattoonni amanaa turanitti. Waaqayyo ergeera akka Yesuus erge nan amana. Kanaafuu Yesuus ergamaa Waaqayyooti ka? Ergama Waaqayyooti akkaataa qaba. Akkaataa kamuu haa qabaatu Yesuus ergamaa Waaqayyooti miti? Maaf wangeela na dabsisiisuu barbaadda? Barsitu dabsaa jira waan wangeelli jedhu kan didaa jiru barsidha. Lakki ani dabsaan jiru situ cubbutti na dhufaa jira. Hayyee Yesuus ani yaada kootiin hin deemu yaada sana ergeetiin nan deema malee jedhe dubbii kana anamoo situ dabsaa jira. Ara ani dabsaan jiru. Kanaafuu Yesuus Waaqayyooti isa erge miti? Ay peentee takka macaafatti amantuu inuma dhabne bo. Peenteen takka. Ayyee sin gaafadha anillee sin turime sin gaafadha. Maal na gaafatta jalqaba macaafa keetti amanii? Macaafa kootti amaneera bar. Hayyee dhugaadhaa ree Waaqayyo Yesuusin ergeera Yesuus ergamaa Waaqayyooti miti? Anii fi abbaan tokko jedha. Namni ana arge abbaa argeeraa jedha. Tokko haa ta'ani waa'ee tokkummaa isaanii maalidhaa ka jedhu hin haasofnaati. Inni akkamitti tokko keessaa gadi bu'ee ergamaa taare? Eeshi immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 14:28 irratti immoo maal jedha beektaa? Abbaan ana irra hin caalaa jedha. Tokko jechuun maal jechuudha? Tokko jechuun aniif abbaan tokko jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 14:30 irratti kan inni dubbate. Miishiniin keenya ergamni keenya tokkodha. Akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 5:35 dubbisee kee irratti ani yaada kootiin hin deemu yaada sana ergeetiin nan deema malee jedhe. Tokkummaan isaanii kanadha kan inni haasaa jiru malee Yesuusiif Waaqayyo inni Yesuus erge tokkodha qaamaan tokko waa hundaan tokko jechuu miti. Kanaafuu fakkeenya yoo fudhatte macaafa hunda dubbisuu si gaafata. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 kaatee hamma 8tti yoo dubbiste maal jedha? Waa'ee Aphiloosii Phaawulos
waa'ee maasaa wayii irratti yeroo haasa'an maal jedha? Ani nan dhaabee jedha Phaawulos. Biqiltuu wayii ani nan dhaabee jedhe. Aphiloos immoo bishaan obaasee jedhe. Waaqayyo immoo hin guddistee jedhe. Lakkoofsa 8 irratti gadi siqee maal jedha? Inni dhaabee fi inni bishaan obaase tokko jedhe. Inni dhaabe Phaawulosi. Inni bishaan obaase eenyudha? Aphiloosi. Si galaa jira Daani'el? Ayyee. Inni dhaabe Ayyee eenyudha? jettu. Phaawulosi. Inni bishaan obaase moo Aphiloosi? Inni dhaabee fi inni bishaan obaase tokko jedhe. Phaawulosiif Aphiloos nama lamadha moo nama tokko? Nama tokko. Nama lama. Nama lama. Inni dhaabee fi inni bishaan obaase tokkodha gaafa jedhu maal inni kaayyoon isaanii tokko ergamni isaanii tokko mul'ata tokkoof hojjetaa jiru jechuudha malee qaamaan tokkodha jechuu miti. Si galee hojiin isaanii illee gargari. Asitti Phaawulos maal ta'e? Phaawulos hojiin isaa maalidha? Dhaabuu ture. Aphiloos immoo hojiin isaa maalidha? Bishaan obaasuu ture. Hojiin isaanii illee gargari. Garuu yaadni isaanii mul'anni isaanii hojii kana keessatti maalini ergama tokko qabu jechuu of keessaa qaba. Kuni afaan irratti hundaa tokko. Lammata anii fi abbaan tokko gaafa jedhu anii fi abbaan tokko afaanuma kan dubbateen immoo Yesuus maal jedha? Abbaan inni na erge na caalaa jedhe. Abbaan inni na erge na caalaa jedhe. Abbaan inni erge yookaan Waaqayyo tokkichi hin ergeeni. Yesuus immoo maal ta'e hin ergame. Si galee inni ergee fi inni ergame akkamitti tokko ta'a? Qaamni ergee fi qaamni ergame saabjektiif objektiidha jechuudha. Si galaa jira biroo? Jedhi ana silaa sammuutti nan namu inni ati jettu tokkichisa. Maaliif macaafa mormita mana mormita biroo? Macaafa miti wanna taasiftu waan soba ta'uuf tokkichisa sammuutti nan goru bakka dhugaa dubbatte garuu sammuutti nan gora. Eeshi macaafa ala maalan dubbadhe amma? Waan macaafa ala. Ilaa sittanima macaafa irraa dhugaa macaafa hin dubbattu macaafa irraa hin argitu. Eeshi waan macaafni hin jenne waan dogoggoraa wantan hamma sitti hime duwwaa fidi. Waan dogoggoraa osoo hin taane waanuma xiqquma qabatanii shima qabdanii rarraasamaa deemtu. Waan sirriidha ta'ee jennaan immoo tole jedhii jala deemi kamaal taate macaafatti amanii. Inna naaf taananu itti amanee mitiyan. Itti amante taanaan macaafni Yesuusin ergamaa Waaqayyoo ta'edha ergamaadha jedhi ka. Ergamaa miti Waaqayyo Yesuus gooftadha. Ibroot boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti amma kana si dubbise Yesuus ergamaa fi hangafa lubootaa jedhamuun jedhu. Ati qoy isuma akka keettitti wangeela mormu kanatu booda dhufee tobar nu gargaaree itti fullaasa. Anatu mormaa jira moo situ mormaa jira waan wangeelli jedhaa yeroo amma? Situ ati wangeela akka karaa dhugaa ta'e itti amantaa? Kanadha deebiin kee waan si ati wangeela kan mormaa jiru si mo'anaa jedhe jettee bar. Eeyyee ammayyuu siidhan jedharra deebi'ee kunoo wangeelli sirriidha macaafa qulqulluudha barnoota jireenya koo ittiin argadhuudha jedhee itti amanaa jirta moo itti amanaa hin jirtu ati? Itti amanaan jira. Kanaafuu Ibroota 3 boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti Yesuusin ergamaa fi hangafa lubootaa ittiin jedha macaafuchumti ati na fayyada fayyisaa lubbuu kooti sirriidha sagalee waaqayyootii jettee itti amantu sun kunoo akkasiin jedhaa jira hin fudhattamuun diddaree. Maal jedhette? Yesuusin ergamaa fi hangafa lubootaa ittiin jedha. Sirrii moo hin fudhattamuun fudhatture? Hangafa waa maraati jedhe. Yesuusin ergamaa fi hangafa lubootaa gurru. Akka gootu mee? Quraana keessa lafa tokko baasii dubbisime. Isa kana natti midura maal ta'e inni kun daa'ima hojjetan haasaa jira seetee moo maal taateeti? Dee. Innaa sitti maan jira bar? Qoy.
Astagfirullah. Mee Yesuusiin ergamaa fi hangafa lubootaa jedhe macaafni waan kana Daani'eel dubbiin kun dubbii Waaqayyooti sagalee Waaqayyooti sirriidha Yesuus ergamaa Waaqayyooti ergamaadha jedhee amanamoo waan biraa jedhee amana? akkaataa itti ergame qaba siin jedhee bar. Akkamittuu ergamu akkaataa akkamittiin dhabaree si galee ati yoo ilmoo koo'ii qabaatte koo ijoollee makee yoo ergaa wayii ergite koo akka itti ergitu qabda waan ittiin ergitu qabda mul'ata ergituuf qabda waa'ee akkaataa irraa sin gaafanne inni ergamaa Waaqayyooti moo Waaqayyooti miti jetteetti amantaatiin siin jedhaa jira isa macaafni kee jedhu kun dhugaadha itti amantaa'uun amantu. Itti nan amana. Kanaafuu Yesuus ergamaa Waaqayyooti jedhime. Yesuus gooftadha. Ergamaa isa jedhu sana hin jettu. Obboleessa koo kootu atuu sittan hima karaan dhugaan jireenyi si Yesuus hin malee tokkollee hin jiru kootu abiddatti badda kunoo sitti meen. Macaafni sanni siin jedhaa jiru itti amanta yoo ta'e akka macaafni jedhu jedhi. Ati amma bishee ani sin gaafadha ati dhiisi biyya akkasumatti dhiisi. Al tokko maayikii kee banadhume Faaru maayikii kee banadhume Faaru. Oh, yes. Nagaadhaa jirtaa? Galata Waaqaa. Baga nagaa taate. Pentee lamaan Ortodoksiidhaati. Kiristaana. Kiristaana warra kam? Kiristaana sun jedhutti biradhu. Jechuun baay'eetu jira kan fakkeenyaaf amma Daani'eel yookaan xiiqiin nama gararraa jiru kuni ani penteedha Ortodoksii miti. Ortodoksiin karaan isaanii sirrii miti macaafni isaanii sirrii miti naan jedhaa ture. Kanaaf ati immoo jara keessa isa kamidhaa siin jechuu barbaadeeni. Penteedha ishee tole. Atis pentee akkuma isaati? Garuu Ortodoksiin sirrii miti abalu sirrii miti abalu sirriidhaan jedhan. Ortodoksiinis penteenis kaatolikiinis naaf ta'a. Siif ta'a hunduu? Yesuus Kiristoos amanuu kanaafu. Lagabbiidha? No. Yesuus isaanii seera isaan akkaataatti isaan waaqa isaanii waaqeffatantu adda malee hundi isaanii Yesuus Kiristoos amanuu gooftummaa Yesuus Kiristoos. Jechuun fakkeenyaaf bu'uurumarraa yoo kaate macaafumti isaan itti amanan gargari. Penteen kitaaba macaafa 66 of keessaa qabutti amanti. Ortodoksiin immoo Ortodoksii bahaa Ortodoksii lixaa maal jedhamee gara macaafni isaanii iddoo tokkotti 81 jira 86 jira 78 yookaan 7 illee ni jira. Kan Ortodoksii jechuudha. Warra Kaatolikii yoo fudhattee macaafa 73tti amanu. Bu'uurumarraa macaafumti isaan riifer godhatanii amantaa isaanii irraa fudhatan macaafa qulqulluudha ittiin jedhanii garaagarummaa kana qaba. Egalee ati amma fakkeenyaaf macaafni inni 81 sirriidha inni 66 sirriidha jettee hunduma isaa walitti natti itti amantamoo akkamiidha? 15 inni Ortodoksii itti dabalameen jedhamu garuu irraa hir'ifameera. Hin hir'ifamnes ittiin dabalamnes garuu immoo hafuuraan 15 suni penteen ilaal penteen 15 suni hafuuraan hin barreeffamne yookaan immoo sagalee waaqaatiin hin barreeffamne isa jedhudha amananii 66 fudhatu. Maal akkamitti maal wangeela Luuqaas boqonnaa tokkorraa kaatee yoo dubbiste Luuqaasumti mataan isaa wangeellu jechuudha warra Phaawulosii maal barreessaniisi. Innumti hafuuraan osoo hin taane taa'ee qoradheen waan namarraa dhaga'e tarreetti galcheen qoraa waanan turee fi tarreetti galcheen sii barreessee dheeriyaasatii filoosii barreesse malee hafuura qulqulluudhaan abboomee barreesseen jenne inni mataan isaa. Macaafni qulqulluun hafuura qulqulluudhaan barreeffame tokko achi naannoo dhiisisa. Kunoo Luuqaasii dubbisu Luuqaas jalqaba irratti Luuqaasii lamti kan balleesse wangeela Luuqaasiin akkasiin amantanitti. Apostle Consus Jammer, he's a follower. Kanaafuu
warra kaan illee jedhi malee wangeela Yohaannis, Maatiyos, Luqaas, Maarqos mana arfangaana. Luqaasuma siin jedhaa jira. Luqaas. La viidiyoo si baneen si dubbise. Yoo macaafni si bira jiraate ati sobbiraa banadhu. Luqaasiin nagaa jirta miti? Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko jalqaba gaafa barreessuu jalqabu maal jedhaa? Gaafuma barreessuu jalqabu. Yaa ulfaataa ila hiriyaa isaatiin barreessaa jira. Yaa ulfaataa fi jaallatamaa Tewofilos waa'ee dubbii maayikii qabadhu kebeena. Maayikii irratti qaba. Qabaa fi maayikii. Waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatame kanaa namoonni baay'een odeessuu yaalaniiru. Faaruu dhagaa jirta miti? Kanas immoo qopheessuun isaanii warri modiitara maal taatan yookaan gadi buusaa yookaan maayikii irratti qaba. Kanas immoo qopheessuun isaanii akka warri jalqabanii duukaa turan ija isaaniitiin kan argan dubbichaafis kan hojjetan nutti dabarsanitti anis immoo jedhe Luqaastu jedhaa jira. Dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee keessa lixee qoraa waanan tureef tarreetti galchee siif caafuun gaarii fakkaatee anatti mul'atee jedhe. Ameen. Si galee malee hafuura qulqulluudhaan abboomameen akkas ta'een si barreessee hin jenne gaafa barreessu. Tokko jedhe kana. Tokko. Qabattee? Tokko kana. Lammata ati macaafni inni 15 inni hafe hafuura qulqulluudhaan hin barreeffamneetti. Jedhaniit amanuu ana jedhaniit amanuudha malee kun akkasii sun akkanaa hin jenne. Ana amma waa'ee kanaa waa'ee ortodoksii waa'ee pheenxee ምናምን waa'ee denominationii adda addaa irratti haasa'uudhaaf hin dhufne inni. Iyesuusitti namantaati. Inni kiristaanota olaallata. Iyesuusitti namantaa. Maafani namanna beeddan kiristaana ta'e. Dhugaama moo? Ani mala tokkicha dubbadhu. In dubbatta maaree dubbachaa ma jirra miti? Jechuun koo gaaffii deebii akka hin taaneef tokkicha dubbadheetuma yoo si ta'e si ta'u taana. Lallaba miti. Lallabu dhugaa waaqaa lallabu. Mariidha malee lallabatti Iyesuusitti namanta moo hin amantu? Qoy kana naasaa. Nana mana siin jedheera 100%. Hayyee dubbiin Iyesuus dubbate guutuunsaa dhugaadha jetteen fudhattaa ergetta amante. Qoy ka dubbadhu marii keessa seenuu keenyaan dura dubbadhu. Ma dambii wayii kaa'uudhaan anamma kanan ol seenee fi moo kadhatteetti seenuudhaafi lakki kanan ol seenee fi waa'ee waaqummaa Yesuus Kiristoos si wajjin falmuudhaaf yookaan immoo gochuudhaaf waan ta'e maaliif si'a 2-3 kana duras mana kanas seeneera abdiimoo isaa eenyu biras seenee marii adheeraa waliin garuu mata dhukkubbiidha malee waliin garuu kanaafuu Edda kan keenya sirrii miti jettanii qoy qaama edda kan keenya sirrii miti jettanii tole haa ta'u sirrii miti haa jennuuti gara keessanitti immoo namni yoo dhufuu barbaade isatti deemu sanas beekuu qaba miti ree. Kanaafuu gaaffiin qaba islaamummaarraa yookaan immoo isa sanitti amantan irraa gaafachuun barbaada malee waa'ee Yesuus Kiristoos irraa falmuuf hin seenne si ta'a taanaan sin gaafadha. Ta'u taanaan immoo hin ta'uudha. Gaaffiin qaba malee mariin barbaaduu jette. Maaliif si'a 2-3 ol seenee marii adheeraa kana dura mata dhukkubbii malee tokkitti irraa baranne. Maaliif jechuun waan jedhame fudhachuu diddeemu ragaa fudhachuu diddeemu maammataa si dhukkubsa. Waa'ee Yesuus yeroo dhugaan isaa sitti dubbatamu maaliif mataa si dhukkubsisi? No, mataa na dhukkubsatu hin ta'ini anis yommuu ragaa fidu wanta biraatti irratti dabalama kun hin ta'uudha. Too much. Maani ni afaan maaliitiin? Anyway. Islaamummaarra waan si dhibee jira?
yaa isinis yaa nama amantu miti Yesuus Kiristoositti waaqa ta'uu isaatti amanuu baattanis nama amantu. Akka barattoonni itti amananitti itti amanna. Haa ta'u anyways Maaliin mormituu Yesuus ta'uu filatteeti garuu? gaafadhu gaaffii qophoo. Ayyee ishii gaafu. Tole waa'ee fannifamuu Yesuus Kiristoos irratti si gaafadha. Hin fannifamnee jettu miti akka isin amantaniin ta'uu dogoggoruu baadhee hin fannifamnee allaatu ol fudhateeni bakka isaa immoo nama biraatu bu'ee jettu miti. Hin kolfamu ka gaaffii gaafachuu yeroo badde siriisii ta'e gaafadhu waan lubbuuti. Yaa serious. Akkas jettu moo akkas miti? Waa'ee fannifamuu Yesuus Kiristoositti akkamitti amantu? Hin fannifamneedha maal ta'eedha? Dabbachi ol fudhate. Ol fudhateeni? Namni fannifame bakka sanatti jira moo hin jiru? Inni jiraachuus hin mala, jiraachuu dhiisuus hin mala. Maal barbaadde? Akka amantaa keessanitti jiraachuus hin mala osoo hin ta'in. Waa'ee namicha isa bakka bu'ee dantaa keenya miti. Waa'ee Yesuus Kiristoos qoyqoo kana dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Gaaffii gaafatte mini moo xumurteetta gaaffii kee? Hin xumurre. Gaaffii si hafee jira. Gaaffii si hafeetu jira. Gaaffii kanaan wal qabatu wayyoo qabaatte guutuu isa gaafadhuuti al takkan si deebisa. Tole akkana beekutti akkan dhageetti Islaamummaa keessatti Yesuus Kiristoos hin fannifamne waaqatu asii ol fudhateeni. Tole bakka isaa immoo bakka eye witness yookaan immoo warri ijaan argan Yesuus Kiristoos fannifame jedhanii achitti warri ijaan argan jiru. Lakki inni achi gubbaatti inni fannoo san gubbaatti fannifame moo Yesuus Kiristoos miti asመስሎ ወይ ደግሞ asመስሎ ነው namni biraa kan achi gubbaatti fannifame Yesuus Kiristoos akka fakkaatu ta'ee malee Yesuus Kiristoos inni dhugaan hin fannifamne jedhama miti ere sirriidha moo sirrii miti? Akkasi mee kanarraa gaaffiin kee maali? Kanarraa maaliif Yesuus Kiristoos akka fannifame fakkeessuun barbaachisee? Gabas xumurte miti? Ittan dabala. Qo'ee kan qoosiiniti sirreesiidha. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jalqaba irratti gaaffii ati gaafatte wal qabate Yesuus Kiristoos akka Islaamaatti hin fannifamne jettanii amantuu jettee hin fannifamne itti wal fakkaate malee hin fannifamne jedha. Quraanni yeroo dubbatu osoo isatti kan Quraanatti seeniin dura Fariisonni warri Yesuusin hajjeessuudhaaf barbaadaa turan sun gara Yesuus dhufanii Yesuusin qabuudhaaf gaafa jedhan sana Yesuus waan itti dubbate qaba. Kana Faaruu jirta miti? Macaafa biraa qabdaa? Eeyyee garuu Oromiffaa miti. Ayyaan siin banagaan sii jira miti maal rakkoo maaliif jiretteeti kanaaf? Nama bar macaafa qulqulluu irraa gaafachaa. Qoqa fakkeenya sii gaafata. Lakki waa'ee fannifamuu isaatiin wal qabatee. Itti namantu kaa miti? Waa'ee fannifamuu. Ati itti namanta miti ofii? Kan koo dhiisi. Qoy na dhiisi gaa deebii gaaffii keetii sii deebisa fani. Quraana wal qabsiiseen deebii gaaffii keetii sii deebisa waan ta'eef dhaggeeffadhu. Sagalee Waaqayyoo miti macaafa qulqulluu. Dhaggeeffadhu. Yesuusin qabsiisuudhaaf nama itti erguu isaanii jedha. Waa'ee fannifamuu isaa irratti jalqabee. Fariisonni yommus isa namoonni waa'ee Yesuus gunguman dhagahan. Luboonni warri hangafoonni Fariisonnis Yesuusin qabsiisuudhaaf naa'ota isaanii isatti ergan. Naa'ota qabsiisanii isa ajjeesuudhaaf. Yesuus yeroo sanatti dubbii kanatti dubbate barattoota sana warra isa qabu dhaqe sanaan. Dubbii kanatti dubbate. Egaa ani jedhe yeroo gabaabduu duwwaadhaafan isin bira jiraa jedhe. Kana booddee gara isa ana ergee nan dhaqa. Gara eenyu dhaqa? Gara isa ergee dhaqa. Garuu jedhe isin immoo jedhela 34 isin ana barbaaduuf jirtu. Dhuftanii na qabdanii ajjeesuuf ana barbaaduuf jirtu.
garuu ana hin argattan ana hin argattan iddoo ani jirus dhufuu hin dandeessan jedhee jedhe. Asitti qabxii kana hubachuun sirriitti warra isa qabee isa ajjeesuudhaaf deeme sana Yesuus maal jedhee ani gara sana ergeen dhaqaa jedhe. Tokkoffaa gara isa na ergeen dhaqaa jedhe. Isin immoo ana barbaaduudhaaf jirtu jedhe. Garuu ana hin argattan iddoon dhaqe sanas dhufuu hin dandeessanii jedhe. Asitti wanti hubachuu qabdu Yesuus dhuguma fannifameera ka jettu yoo ta'e Yesuus dubbii kana irratti gara sana ergeen dhaqaa isin nan argattan gaafa jedhen argatanii ajjeesaniiru dubbii Yesuus nan argattaniin jedheen sun sobadhaa jechuu of keessaa qabu. Tokko lammata bakka ani dhaqu naadii isaan jirtu maaliif amma macaafa qulqulluu irratti illee hundooftee naaf deebisaa jira. Ani barbaadu kan macaafa qulqulluu akka naaf ibsitu kuni bar macaafa kootii sanaan itti amanuudha miti. Kanaaf karaa nan ittiin hiikkadhu qaba. Adara maayikii kee qabadhu gaaffii kee gaafatteetta. Naaf deebisaan jirtu gaa. Akka lammata gaaffii sitti hin taanettan si keessaa harcaasa kun. Macaafa qulqulluu keessaa bahe. Maayikii kee qabadhu. Qabadhu. Yaa. Tokko. Namni tokko Yesuus ajjeefameera yookaan fannifameera yoo jedhame Yesuus nan argattan isa jedhe sana hin sobe argatanii qabanii jechuuf keessa kenna. Lammata bakka inni dhaqus dhufuu hin dandeessan ni jedheen sun bakka inni dhaqe sana dhaqanii qabatanii fidanii ajjeesanii jechuuf keessa qaba. Yoo bakka inni hin dhaqne bakka inni dhaqe sana dhaquu hin dandeenye. Akkasuma isaan arganne ta'e immoo Yesuus hin duune yookaan fannifamne of keessa qaba. Kana irratti Rabbiin Subhaanahu wa Ta'ala yeroo Quraana keessatti waa'ee isaa dubbatu maal jedhaa? Maaddii tokko samiidhaa buuse. Maaddii nyaata biddeena samiidhaa buusee barattoonni gaafatanii jennaan barattoonni sun irraa nyaatan. Gaafa nyaatamu sana maal jedha? Rabbi subhanahu wa ta'ala gaafa quraana sana maaddii sana samiidha Yesuus irratti gadi buusee barattoonni illee akka irraa nyaatan godhe sana فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين جد نما إسن كيسا وان كان الرانياتيك هي أنا إساوجينياتيك هي إرجسي كفر أدبين الدنيا رتكا إنيون أدبنين إسا أدباجد Adabbiin addunyaarra eenyuun illee isin adabneen isa adabaa jedhe. Maaddii sanarraa kan wajjiniin nyaatee ka'ee Yesuusin dabarsee kenne Yihuudaadha. Yahudaan gaafa isa dabarsee kennu Rabbiin Subhaanahu wa Ta'ala Quraana keessatti yeroo dubbatu boqonnaa fi lakkoofsa 57 irratti wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahum. Isa ajjeesne hin fannisne illee isa irratti wal fakkaate. Maaliif? Isaan irratti wal fakkaate nama isa fakkaatu Rabbiin Subhaanahu wa Ta'ala dandeettii isaatiin bakka buusee suuraa isaatiin ni jedheen. Adabbii itti Yihuudaan du'e sun addunyaarra namni kam ittiin hin adabdamne suuraan isaa jijjiiramee jechuudha. Tokko kan hubadhu. Lammata macaafa keessatti Yihuudaa isa dabarsee kenne inni kaan muka irratti darbatamee du'edha inni kaan mana qulqullummaa akkaataa inni du'e illee seeraan inni ibsu bakka isaatti dabarfamee kenname jedhame waan yaadamuuf jechuudha. Kanaafi Rabbiin Subhaanahu wa Ta'ala bakka isaa buusuu maaliif barbaade akkasumatti ol hin fudhatu isatti jetteef deebiini namicha dabarsee isa kenne sanaaf adabbii addunyaarraa namni kamillee takkaa hin adabamuun isaaf hin malle isa adabaa jedhee nama maaddii kanarraa nyaatee kee deebi'ee kafaru waan Rabbiin Subhaanahu wa Ta'ala jalqaba waadaa saniif kana godhe. Dabarsee isa kenne. Ustaaz Abu Mu'aaz deeggaraan fakkaata. لا دبدا أنا خراران ديما تولو كان داسين جتشو برباديني واي فنفمو يسوس كريستوسين مو والقبته مچافني اللي هندغ دبي يسوس اللي هندغرو مچافونا تيرا ور سجان ارغني دمالي ايتكون فكينيا وانجيل يوحنا سو فراتيرالت ماتيو سو فراتيرالت لوقا سو فراتيرالت Isa rakkoon qabu isanaan isin rakkoon qabu. Kanaafuu bakka Yesuus Kiristoos kan fannifame Yihuudaadha. Yihuudaas ta'uu mala nama biraas ta'uu mala. Garuu nama biraatu bakka isaa fannifamee jedha. Nama biraatu itti wal fakkaatee jedha. Nama adabamuu qabutu adabamee jirratti. Kanaafuu warroonni bakkicha turan
warroonni kana argan ija isaaniitiin arganii inni fannifame kuni eenyudha barattoota keessa kan jaalan arga guutuun isaanii hin baqatanii barbara sana kan wajjin ture eenyu jira baqatanii badanii hundi isaaniiyyuu namni hundurree gaafa fannoon eenyu meemmee kan wajjiniin ture barattoota isaa keessa gaafa inni fannifame sana oh my god በባሌም በቦሌም ሰው ነበር ባሌ ቦሌት ፊደት ሞ ኢትዮጵያት ነው እስራኤል ከሰም ባኔ ወይ መሳን ይዚ ካፌ ኮንፈኔ ካማሎ ለኪ በረኮይ ነው ዱበርቲ ሰማሪያ ዩት ዱፍቴ ጀናነ ኳን እስራኤሎተ መሌሲ እና ይላላቱ ጀኔ አባባል ነው አይኔ በባሌም በቦሌም አባባል ነው it's not literal anyways ካፌ ኮንፈኔ አየ ካናፉ ኤርገሞን ሳቱራኒስ ቱሩባታኒስ በኪቸቲ namoonni turan jiru kuni insobam eenyudha warra fannisuuf turedha gajar warra fannisuuf ture akka deebsana kan warra fannisuuf turan turenta akka deebsana kan sin jedhe okay warra Yesus Kristos fannise qofatu bakkicha ture eenyutu ture fiddi ka barattoota isaa keessa ragaa deeggartoonni Yesus Kristos turani Bakatanii biraafaan beektu daati. Hin bakatanii koo tokkoon isaanii biratti namni kotti na baaseedhanii. Gariin huccuu malee qullaa fiigee jedhan ustaata. Gariin huccuu takka biratti namni huccuu harka dhiisee biraa baqate jedhan qullaa. Maaliif baqatan? Waaqayyo nu haa baasu kan nu haa baraaru. Maal tumsuu danda'an lubbuu fi baasan kaa. Akka seenaatti fannifamuuni reerichatti is normal punishment. Kan hate kan ni wanta adda godhe nima fannifama osuma namni ilaalu nima fannifama kun seenaadha. Ala tarattarati miti kana saa jiru faru. Tarattarati miti anillee tarattarati no siif afaan jira ka no badhu. Qabu waan macaafaan deeggaramee jedhu haasuuf namiti. Abitu madaaniilam qoyga nan haasaa. Madaaniilam. Ha? Eeshi. Sermoniin fannifamu isa normal wanta normal ta'edha. Adabbiidha akka seera isaanii. Waaqayyo fannifameera irtaati. Akkoo sammuun kee amanutti. Yesus waaqayyo ittiin jettamiti ati akkata amantii keetti. Amma bara kan gaaffii gaafadhus naaf iyyaman jirtanii. Deebitet kan koodha na gaafattaa anis deemeera bara yemmuun seenu ani akka ana gaafattu tumteeni amantaa kee irraa baruu waan barbaadee fi gaafachuu ban seeni kanaafuu akka seenaatti seenaa saan jiru istirii dhaqiiti istirii abbaa barbaadeetu barreessa taayoo namni tokko hin turre warra Yesus Kristos fannisan waa'ee macaafaarraa haasa'aa jiru macaafni qulqulluudha jettee ati itti amantu warra Yesus qabuu dhaqe sanaan akka jedhu qoyka logically deemuu qabna akka jette bari yeroo Yesus Kristos fannifametti dhagayka yeroo Yesus Kristos fannifametti namni tokkoyyuu bira hin turre warra Yesus Kristos fannisan qofatu bira ture hin baqatanii jette kanaafuu maaliif baqatu siin jenna rabbi nu abaasuudha nama jettee natti qoostee haa ta'u maaliif baqatu isa jedhuu fi edda fannifamuun normal ta'e normal punishmentii normal egge ta'e yeroo Yesus Kristos fannifamutti maaliif baqatu maaliif yeroo jalqabaaf miti kan namni fannifamu tuttimeera yerichatti kan hatees kan ajjeeses kan maal godhees nama fannifamu kanaafuu yommuu fannifamu immoo yommuu namni tokko fannifamu immoo hizbiitu bahee ilaala sigalee nama fuulduratti fannifama malee dhoksaatti hin fannifamu. Ani maalan siin jedhe beekta yaa mucaa. Kanaafuu namni tureedha amma. Barattoota fo'ate qabamoo hin qabu Yesuus. Anyways, har'a biliyoona 2.7 kan Yesus Kristos fannifameera jedhee amanu naaf du'eera jedhee amanu nama biliyoona 2.1 kanaafuu kun hunduu የማስተት ነው አላህ ምሳሌን እዛ ስላስቀመጠ ስላስመሰለ ነው
ስላስመሰለ ነው። ማል ጀቹ በርባዴ አለብያኩ ማል ጀቴ ማለት ስቴር ዴቪሜ የሰጠልኝ ዝራና ተወጭቶ ማል ጀቴ ያ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈካቴቱ namni fannifame naan jette miti kanaafu warrachi turan suni Yesus Kristos fannifame jedhanii warri amanan suni sanumatu har'a as ga'ee biliyoona 2.7 ta'e. Barattoonni Yesuus warri yeroo sana turan hedduun isaanii sigalee macaafonni har'aa itti dabalamee irraa hir'atee maal jedhee jira malee macaafa Izraa warra Ortodoksii dhaggeeffadhu. Izraa'el ammaffaa boqonnaa kudha tokko lakkoofsa amma 29tti qaba. Warra Ortodoksii bira jira. Akka Iyyasuus Kiristoos hin fannifamne dubbata. Akka ganaa deebi'ee dhufullee dubbata. Macaafa kam jettee nageenya? Ati namantu isa kanatti sigalee. Wangeela Barnaabaa fa'aa beektaa? Wangeela Barnaabaa beektaati? Beekaa hin dubbisne garuu. utuu dubbiste achi keessaa isin argatta turte. Sigalee wangeela Toomaasoo beektaa? No. Beeku. Macaafota baay'ee waldaaleen kiristaanaa dhoksitee jirti waan histirii dhugaa qabatee jiru. Miti macaafota 15 akka jiran nan beekaa dubbisuu yoo barbaade. Wangeela siin jedhaa jira. Wangeela jechuun wangeela Toomaas jechuun akkasuma wangeela Barnaabaa jechuun kan barattoota Yesuusidha warra Yesuus irraa dhaga'ee barreessedha. Amma macaafa qulqulluudha jedhamee 66-81 kana keessatti haammatamaa miti. Sigalaayira. How do you know? Beeta kiristaanii keessatti garuu tikfamaa jira. How do you know? How do you know? Abu Muaz. Akkatti beektee ati kana. Waasilu. Ustaad isiin waan seenaa kana waan hin jettu yani waa'ummaa waaqummaa Yesuus sana biraa irraa farsa. Yesuus hinduun akka Ibrootaatittu wangeeluma keessa irratti hunduune. Wangeela biraan qabdaa faaruu. Dhabinni sun asitti kan dabarsitaniif. Laa jechuun mormee qopheetti. Dadhabuu fi jechuun wangeelota amma Ortodoksiin Baayibila hedduu isinirra qabdi akkasuma kan seenaatillee Baayibila hedduu jira. So Ibroota hin qabdaa mee macaafa biraa hin qabdaa? Hin qabu lakki. Hin qabu. Hin qabu? Yaana bukkeen jiru. Sii baasnu? Elaa kunoo laa dubbifadhu. Sii baasnu jedhe. Yesuus jedha kunoo baasaaf hin jedhu ustaas. Dubbisuufi? Dubbisi 5-7 san dubbisi. Dhaggeeffadhu qacellotti asirratti hin gaafi sadii. Yesuus biyya lafaa kana irra yeroo jiraachaa turetti jedha. Sagalee guddaadhaan imimmaaniin kadhataa fi waammata gara isa du'a isa oolchuu danda'uutti dhiyeessu. Akkana iyyannaa iyyannaan sanoo. Sababii inni ulfina Waaqayyoof gadi of deebisee isatti of kennateef kadhanni isaa hin dhaga'ameefi. Allahu akbar. Amen. Tole Faaruu. Faaruu. Nabiit. Yesuus Waaqayyoo boo'ee moo namaa boo'ee? Ani dubbadheera meeroon seen dubbadheera. Ani gaaffiin gaafachuu barbaade malee macaafa qulqulluutti falmii. Duba kamisii hojii haasofne waan si ergisin afaan Oromooti falmii bar. Eenyu kan boo'ee kun? Anatu gaafachuu barbaade malee bara akkasin na gaafattaniif miti. Okay, nama biraatti kan deem firraayyete. Deemayya. Beente barbaadana. Dhiirti qotaa, dhiirti beente faasitoroota. Ati wal daareeqitu haleeliyyuma jedhe bakka. Hin dubbisini.
Kan keessan maaliif namaaf hin galu kan keessan iyyuu የተመታታይ ማል ከኛ ዱብስቴ ቤታ ነው ጃሳየ ከኛ ነው ጃሳየ ሁሉ መለይ ሲጀመር መጫፍ ኦኬ ቁርአን ራኖች አየ ቁርአን ራኖች ጃሳየ መጫፍ ሁሉ መለይ መጫፍኒ keessan make sense ingol ለማፋሞ ጋር ኦኬ make sense okay dagefo make sense him wangelan dubban you don't even know nothing about your religion you just don't get mad it's okay I'm not mad because all that I tell to farfan shubbisu qof mala indubbistu if you know let's talk you don't even know the Bible Quran okay you want to talk with me by Quran no jasoita I don't care about Nico okay in beitu either of them either Quran or the Bible you are not aware of nothing I can't frate say shubbisu male ni artiran jetta duba hay I won't get a shubbisu jira you just wasting time. You don't even know. You don't even read. Okay. You're driving. It's okay. It's okay. Read the Hebrew, the Bible, verse 5 and 7. Read it. Yo kanfate, yo salfate. Then demu dan desa. It's okay. Be careful. You're driving.